Ashama arkafuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii haala yeroo irratti keessummaa jabaa qabadheesanii dhiyaadheeraa keessayyuu akkuma beekamutti keessummaan kiyya har'aa seensaa woboo fi tiippelleeffiin gara Finfinneetti imalaa jiran irratti qabadheesanii dhiyaadhe jalqaba irratti keessummaa kiyyaan waliin barsiisaa Isaaq Zeenuu jedhama atis ofumaaf of barsiisime. Hayyee ashama harkafuunee naaf eerukeetiif guddaa galatoomi jecha egaa akkuma beekamu haalli biyya keenya keessa haala burjaajiidhaaf haala hamaa keessa jirama keessatti ammoos immoo woboon daangaa Finfinnee marsee kiiloomeetirii xiqqoo qofatu isaa hafe hanga 25 jedhamaa ture. Arramo guyyaa guyyaadhaan sissiqataa waan deemuuf halkanarramu kiiloomeetira hedduu siqachuu ni danda'a. Akkasumas immoo namoonni huccuu normaala uffatanii woboon numti hidhattoonni baay'een Finfinnee keessa akka galan himamaat jira. Gabaasaalee kana miidiyaaleen addunyaa kan akka CNN gabaasaat jira. Waan kanarraa waan tokko dubbannaa dabalataanis ammoo gaardoliin abiyyi kanaan dura inni itti fayyadamaa ture hedduun isaanii akka ajjeefaman odeeffannoo ba'aa jirutu jira. Kanarraa waan tokko dubbannaa jalqabuu dandeessa gantaa kee. Egaan akkuma Isaaq mata duree tuttuquudhaaf yaaletti amma akka oduu ammeetitti kan kaa'amee ture keessayyuu miidiyaa OMN ijaa fi gurra uummata Oromoo kan ta'e woboon Finfinneetti dhiyaachuu galgala irratti hanga kiiloomeetira 25 jedhamaa ture amma garuu san caalaa akka itti dhiyaatee dubbatama. Egaan isa wajjin marii kan goonu akka nama Oromoo tokkotti yookaan akka nama dhiyeenya biyyaa bahee tokkotti haala qabatamaa amma woboon deemanii ni jiru kana irratti hundoofnee namoonni guyyarraa itti dhiyaachaa jira jedha. Maaliif keessan gallee isa jedhutu dhiyaata? Mee yaada kana akkamiin ilaalta? Maaf tokkomaan hin galamne? Akkamitti madaaltaatti akka dhuunfaa keetti? Egaa qabsoon yeroo godhamu qabsoon ati qabsooftu mootummaa waliinii mootummaan harka hedduu qaba. Akkasumas immoo warri faallaa mootummaa kana deeman harka hedduu qabu. Siistama siyaasaati karaa adda addaatiin haala jijjiiranii deemuu ni danda'a. Siistamni isaa waan jijjiirame yeroo gara tokko milkaa'uuf jiru gara tokkoon karaan isaan itti carraaqqanii gara sanatti deemantu jiru. Haaluma qabsooti amma fakkeenya aan erga biyyaa ba'ee ji'oota muraasa keessaa yeruma sana keessatti woboowwan nuti suuraadhaan meeshaa qaqqabatanii argaa turre namoota hedduu Finfinnee keessatti argeen jira. Namoota normaala ta'an achi keessatti hojii basaasummaa hojjetanu. Hunda caalaa yaa akkuma kaastetti yeroo ammaa kanatti woboon kallattiidhaan hidhannoodhaan qofa Finfinnee keessa seenaa jiruuf kaasteerta isarratti irra akka nuuf haasoftuuf xiqqoo bal'ina. Egaa akkuma kanaan armaan duratti ibsee jedhetti siistamni isaa qaata jijjiirame. Sababni isaa maayinni woboon amma kan inni itti hoogganamu lolaadha. Yeroo kana keessatti siyaasa gaafa fayyadamtu namoonni achirratti hooggantoonni ABO'ollee namoota bilchina qabanu saayinsiin siyaasaa maal akka ta'e namoota hedduudha kan isaan qabanu jechuudha. Kanaaf jennaan siistamni isaan itti deemaa jiranu al tokkoon yoo gara Finfinneetti deemame achi keessa namoonni nagaan hedduun jiru. Yeroo kana keessatti mootummaa wajjin gaafa walitti bu'iinsi uumame namoonni nagaan hedduun miidhamuu danda'a waan ta'eef woboon immoo kan inni dursu namootaatiif dursa waan ta'eef kanaaf siistama isaa jijjiirratee gara Finfinneetti seenuudhaaf tooftaa inni itti fayyadamaa jirutu jira jechuudha. Hamma akkuma miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jirutti kiiloomeetira 25 kan jedhu halkan guyyaa tokkotti hedduu deemuu danda'u waan ta'eef Finfinneen keessi sodaa hamaa keessa galanii jiru. Keessattuuyyuu saboonni amma nafxanyoonni achi keessatti argamanii halkan rafanii bulaa hin jiran. Egaa akkuma kanaan dura dubbataa ture achi keessa amma waa lamatu jira beeki. Wanti lamaan kuni warri naannoon Amaaraa baqataniituyyuu erga TPLF naannoo Amaaraa to'ataa jiraatte warri suni meeshaa faagatanii namoonni hedduun achitti baqataa jiru. Akkasumas woboon gara sana gaafa seenee jedhu jarrillee halkan bakkatti baqataniyyuu dhabanii haala hamaa keessa jiru. Suuraawwan adda addaas akkuma argamaa jiru jechuudha. Egaa injifannoon qabsoon marsaa asirratti waan ati kaastee fi gaafa magaalaa tokko seenamu jeequmsa adda addaa uumamuu mala harka mootummaatii fi harka hawaasaatti jidduu kanatti immoo hawaasni miidhama seena waan jittirratti waa yaadadhe qaba. Amma dura gaafa TPLF fi mootummaan wal haleelansan yeroo tokko to'atee jira Maqalee jechuudha. Sababni inni to'atuu dadhabeef injifatee osoo hin taane warri mootummaadha jechuudha. Warri TPLF fi hawaasa isaanii kanaaf naanii akka mootummaan uummata isaanii kana sababa isaanii na leellef
magaalaa gadhiisanii akka nama injifatamanitti gara daggalaatti galanii jechuudha yookaan gara bosonaatti kana jechuun immoo sodaatanii dhiyeessuu sun ta'in aantummaa uummata isaaniitiif qaban agarsiisa ammallee haalli jiru isuma sanaan wal fakkaata gaafa callisamee za'u jedhamee Finfinneetti galame Finfinnee jeequmsa keessa galti gaafa jeequmsa keessa galte immoo mootummaan tokko jijjiiramaaf dhufa jedhee hawaasa kana fixuu hin danda'amu kanaaf steppiin akkuma ati jette sibiilidhaan seenanii wanta jiru magaalaa keessaa qulqulleessanii gara qabatamuutti dabarfamaa jira jechuudha. Karaa kamiin akka seenamu siviilii warri dursanii seenan sun informationii waan dabarsaniif loltoota kanatti jechuudha. Kanaaf dursamee achi seenama. Amma fakkeenyaa Maqalee gaafa to'atu ta'e mootummaan kun jechuudha akkuma tamma kaastee jette aantummaa isaan uummata isaaniif qabanuu fi akkasumas ammoo namoonni nagaan achi keessa jiran sababa isaaniitiif akka hin miidhamneef gadhiisanii daggalatti baqatanii sana booda mootummaan illee aantummaa uummataa kan hin qabne haadholii jaarsolii ijoolleewwan daa'imman helikoophteraan illee kan inni fixaa turetu jira jechuudha. Kun garaagarummaa siyaasaa asirratti hubachuu dandeessa. Mootummaan kun hammam hawaasa isaatiif saba isaatiif yookaan lammummaa isaatiif dhaabbataa fi warri paartii biraa jechuudha faallaan isaa hammam warri jijjiirama barbaadan dimokiraasii dhugaatti amanan hammam uummata isaaniif gaddan kan ibsudha jechuudha. Kanumaaf WBOn kanumaa wal qabateetu yoo haala gaariidhaan seenuu ni danda'a. Karra shananiin iyyuu amma daandiin Finfinnee keessa galchuu hundisaatu WBOn harkaa al tokkicha seenuu hin dadhabne garuu achi keessatti namoonni nagaan hedduu waan jiraniif achi keessatti lolatu banama yeroo lolli banamu namoonni kun miidhamuu danda'a waan ta'eef yaa. Haala amma jiru akkuma isiniif ibsine kana jechuudha namni tokkomaan callisee gaafa seene hawaasa nagaatu miidhama kaayyoon jara kanaa immoo hawaasa miidhuu osoo hin taane mootummaa abbaa irree ofirraa kaasanii mootummaa ofiif barbaadan ijaarratudha. Haa ta'uutii mee amma kanumaan wal qabatee wanti deemaa jiru maayinni sadarkaa mootummaatti waa'ee gaggeessaa gootota raayyaa ittisa biyyaa maali jedhanii hawaasa keenya dirqamaan fuudhanii konkolaataatti naqanii maatii hawaasa sanaa boochisaa akka jiran viidiyoon qabatamaa naannoo garaagaraatii bahee hanga miidiyaaleen addunyaa harkatti walirraa fuutee haasoo turte mi'aati mootummaa kanarratti wanta inni gochaa jiru kun ijibbaan inni dhumaaf falmachaa jiru kun uummata balleessee baduudhaaf kana godhamoo dhuguma uummanni suni yoo dirqamaan dhaqe injifatee fi teessoo isaa irra isa tursiisuu danda'ettee tilmaamta. Waa lama ilaaluu dandeenya kana keessatti inni tokkoffaan osoo balaaleffannaan juntaatiif abbaa shanee mootummaa kanaaf faayidaa qabaatatee inni kanaan dura hiriira baasaa ture yaa isatuyyuu kufaatii kanarraa oolchaaniin ture jechuudha. Amma wantati beekuudhaa qabdu balaaleffattee hiriirri nagaa ba'ame hiriirri deeggarsaa ba'ame mootummaa kanaaf dhumateeti jira. Inni kun kan dhumaati yoo yaadatta ta'e wayyaaniin gaafa harka kennattu jechuudha kan qeeroo harka kennisiise komaand poostidha kan isiin labsiteef sana booda achi keessaa of baafattee lammii isiitiif yookaan saba isiitti galtee saba isiitiif falmachuu jalqabde. Mootummaan kunis komaand poostii kana waa lamaaf itti gargaarama yookaan haala mijeeffatee keessaa ittiin baduudha. Yookaan immoo waraabessi madaa'e namoota hedduu cicciniine ofii du'aa akkuma jedhamu. Kanaaf mootummaan kun aantummaa uummataa waan hin qabneef namoota nagaallee akkuma viidiyoo adda addaa argaa jirtu otoo haati duukaa boossu otoo obboleettiin abbaan duukaa boo konkolaataadhaan ilmaan umurii 13 hanga 15 hin geenye jechuudha. Dirqiidhaan gara lolaatti geessaa jira. Ammoos immoo komaandi poostiin kana keessatti namoota nagaa hedduutuyyuu fuudhamee ni deemsifama. Namoonni kun akka kanaan dura osoo hin taane dirqiidhaan hin hidhaman illee dirqiidhaan gara waraanaa geeffamanii akka ajjeefaman kana fa'aa itti fayyadamuu danda'a mootummaan kun. Kanaaf hiriirri ba'amee dhiisee mootummaa kana kufaatiisaa isa xumuraati waan ta'eef oolchuu hin danda'u. Waa'ee komaandi poostii kanarratti gaafa deebinee haasofne maaltu jira beektaa? Komaandi poostii jechuun biyyattiin harka waraanatiin buluudha akkaan beekutti beekan hundi keenyaa beeknutti garuu mootu biyyattiin yeroo harka waraanatiin bultu kanatti komaandi poostii waan jedhamu kun seera mataa ofii danda'e qaba. Seerri mataa ofii danda'e kun maa inni yeroo komaandi poostiin labsamutti walga'iin gurguddaan iddoon adda addaa hiriirri maaliin kun hin eeyyamamu. Mootummaan garuu ofuma isaatiif labsee ofuma isaatiif har'a deebi'ee hiriira yaame. Kana mootu akka waan seera sana ofii tumee ofumaan deebi'ee cabseeti jechuudha. So kanarratti yaa hundi keessan argitan jennee tilmaamna mee amma gama ajandaa miidiyaa irratti haala gaariidhaan faca'aa jirutti si dabarsa. Waa'ee kanarra dabaree guyyaan har'aa waa'ee Odaa Tarbiiti. Odaa Tarbiin alaabisi illee nama haaraadha yookaan addunyaa hundaafuyyuu eenyu jennee hanga sadarkaa kun ergamaadha jedhutti miidiyaan biyya keessa fi biyyoota alaa safarsaa ture.
mee Odaa Tarbki akkamiin argite maal argite maal hubatte waan sanirraa wanta taayee nama dura jechaa ture irra dhaabadhu naaf dubbatte. Egaa anutis dhugumaa taanaani qalbii kiyya bakka lamatti dhiraa ture. Namni kun yookaan namoota maqaama mootummaa keessa taa'ee ergameetii tilmaama keessa nama galcha haalli inni citiiwwan adda addaa keessaa baasaa jiru. Jarrinis immoo jechoota isa rukutu wanti jarrima maxxansaa jira yeroo kana keessatti ajandaa wayii uumuudhaaf moo kan jedhu shakkii wayii keessa nagalchaa ture. Har'a gaafa inni ifa bahee jedhu mucaanuu nama bareedaadhaa fi namoota shamarran illee mitiitii dhiirallee kan hawwatudha jechuudha. Egaa akkuma yaada nama akka kanaa qabaachuun isaa namoonni akka kanaa hedduun isaa dudduba jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. Kun injifannoo irratti galma'aa deemudha. Gaafa dhaqxee qarqara injifannoo irra geessu kanatti ergasii sammuu keessa illee si deddeebi'u deebii argataa deema waan ta'eef egaa Odaan Tarbkiin hunda keenyaaf sarpiraayiz godhe kun immoo dhugumatti namni sun nama qaaman bareedu qofa osoo hin taane nama ilaalchisallee baay'ee bareedati. Sadarkaa mootummaanuu jechisaa sanirraa baay'ee sodaachaa ture namni kun eenyu kan jedhu hanga jaalmarrooti hanga ebalu obboleessa jaalmarrooti jechaa turre hundi keenyayyuu ilaalcha bareedaa fi fuula bareedaa isaa saniin nutti ba'uu hedduu gammannee jirra jechuudha. So ammallee namoonni akkasii cicciiwwan duubatti akka dhokatee jirutu nutti mul'ata. Kana jechuun namoonni amma dura fakkeenyaaf tamaamu waarituu nama jedhamu wayii bahee ture yeroo Jawaar fa'aa jedhaman tokko namni sunillee yeroo jalqabaatiif gama miidiyaatti bahee xiinxala har'a waa'ee Itoophiyaan keessa jirtu kana dubbatee ture jechuudha. So Oromoon qabsaa'ota hedduu qabdii gameessa hedduu qabdii kanarratti amma abdii osoo hin kutanne hundi keenyayyuu waan kanarratti hirmaannee namoota akkanaa ol baasuu qabna isiniin jedha. Kanaaf haalli biyyattiin keessa jirtu baay'ee sodaachisaan kanuma amma isin argaa jirtan kana egaan Isaaq mee wanta waliigala daqiiqaa muraasa waan dabarsuuf barbaannuuf waliigala sadarkaa amma biyyattiin keessa jirtuu fi dhaamsa Oromummaa namoota paartii biraa deeggaranii harka Oromoo irra rukutan kanaaf dhaamsa qabaatte asumaan carraasiif kennee gama xumuraatti deema. Egaa guddaa galatoomii yeroo ammaa kana keessatti qarqara bilisummaarra jirra. Akkuma yeroo lammaffaa qumaara lama nyaatamuu hin qabnu injifannoo amma WBOn dhiiga isaatti dhangalaasee lafee isaatti caccabsee namoonni hedduun hiriyoonni kan keenya of biraa wareegamanii injifannoo kana dhiigaan fidan kana injifannoo kana immoo uummanni Oromoo guutuun WBOdha waan ta'eef WBO cinaa dhaabbate injifannoo kana guutummaan guutuutti akka of harkaan ga'atu qumaara lammaffaa akka hin nyaatamne of eeggannoo guddaan taasifamuu danda'udha qaba. Egaa yeroo ammaa kana keessatti garaagarummaa osoo hin taane tokkummaan nu barbaachisa waan ta'eef injifannoon kan uummata Oromooti guddaa galatoo. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya hanganuma gaafii osoo hin taane akka gaafiitti osoo hin taane yaada gabaabduu keessayyuu wanta amma WBOn Finfinnee seenuu irratti qabannee isiniif dhiyaanne turtii yeroo bal'aa viidiyoo biraatti walitti deebina. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Reedii Adam Tuubii inni Isaaq Zeenuu Tuub jedhama. Egaan daawwattoota keenya namoonni chaanaalii isaa akka tasaa hin beekne yoo jiraattan Isaaq Zeenuu Tuub subscribe gochuun maatii isaatti dabalama. Odeeffannoo wayitawaa fi haala entertainmentii fi wantoota adda addaa isin biraan ga'a. Nagaan nu tura isin jaalannaa injifannoon kan uummata Oromooti. Nagaatti.